Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya naguma akkam jirtu fayyaadha. Baga hadha geessanii isiniin jecha. Har'a barnoota xiqqoo kan isiniif qabadhee dhiyaadhe innis barnoota qallaalii tokko nam tokkotti immoo yookaan huccimaa ta'a jechuudhaan kan hin qabadhee dhufe waahii akkaataa iimeelii itti guuttatanu. Iimeelii akkamitti guuttannaa? Iimeeliin kun bareechee murteessaadha. Waa hundaafuu bilbilli namaa iimeelii dhuma socho'uu jedhan baay'ee nama sobsiisu. Gosoota internetaa keessatti iimeeliin kun gahee guddaa qaba. Gosoota YouTube subscribe gochuuf akkuma kana TikTok irratti follow godhachuu hunda isaatiif waa hedduu gaafatanis qubaatti viidiyoo of gahaa faayidaa isaallee viidiyoo of gahaa hojjechuun ni danda'ama. Hamma gabaabinaan iimeelii kana banachuudhaaf jalqaba irratti Play Store application jedhu kana isarra galuudhaan inni silas kan qabu waan ta'eef silkiin nabuun jiru irra galuudhaan banatama. Akkamitti banatu? Obsanii eeggachuu barbaada. Hayyee naaf fide amma jalqabaaf hin guuttanne waan ta'eedhaaf haaraa guutuun fedhe waan ta'eedhaaf addisii banachuudhaaf inshaa'oo hisaabaati si jettu kanarra galeen asirratti si gubbaa jirtu gararra jirtutti hin dhaha. Amma jalqaba irratti inni kun maqaa kan kooti. Maqaa kan koo fakkeenyaaf Mu'aaz maqaa abbaa itti aansee guutadha. Sheqaasim jedheen itti guuta. San booda attaalii jettu sana rukuta. Isa sadaffaa irratti asii amma kun bara dhalootaa gaafataadha. Asirratti immoo ji'a keessa dhalatanidha. Asirratti guyyaa keessa dhalatanii. Isii gadii kana keessatti immoo gosoota ati taate dhiira moo durba saala kan kee gaafata. Asirratti fakkeenyaaf 1993 yoon jedhee ji'a isa kana immoo ji'an irra jiru sanni sila qabatee jiru irraa jijjiiruudhuma. Asirratti fakkeenyaaf guyyaa isaas hin beeknu waan ta'eedhaaf guyyaa 3 jenna. Rakkoon qabu asirratti iddoo gosa jiinsi jedhu kanarratti saala nama gaafataraa yoo dhiira taate kanatu iddaa yoo immoo dhiira hin taane durba taate isii gubbaa kanatu iddaa jechuudha. Isii kana tuqattee guuttaa as booda hamma iimeeliin akkuma mul'atu kanatti guutamee dhufeera jechuudha. Yoo barbaade isa kanatti dhaachuu danda'a. Yoo barbaade isa kana garuu kan tartiibarra jiru maqaan kan koo isa olii kana jechuudha. Barreeffamni gurguddachuudha dhoske malee isa olii kanatti sirriirra jira. As booda paaswoordii cimaa tokko galfachuu nu gaafata. Kalimaa muruur jedhamti. Paaswoordii sanas qubeerraayis lakkoofsarraayis milikitarraayis yoo itti guutan caalaadha. Fakkeenyaaf qubeerraa yoon Mu'aaz yoon jedhee milikita immoo jara kanarraa fakkeenyaaf maslaan jedhee fakkii doolaara kana waan galche lakkoofsas fakkeenyaaf 1 2 3 amma kana waan galche sana booda itti fufuu danda'a. Kun qubee guddaas qubee xiqqaas qubee milikitas lakkoofsarraayis hunda irraayyuu argateera jechuudha. Taansee lakkoofsaa na gaafataa yoo alaabaa keessa yoo isin hin baafne asirratti gad dhiitanii alaabaa barbaadanii irra kaa'achuu dandeessu. Yookaan immoo biyya Itoophiyaa jedhu barbaadamee irra kaa'amuu ni danda'ama. Ammaan koota Itoophiyaa irra jira. Lakkoofsa kan kun itti guuttadha jechuudha. Itti guuteen jira. Amma seera isaa qeebaluu na gaafataa mana dogoggortee moo dogoggorri jechuun agarsiisuu irra jira. Tartiibni isaa akka kanatti kun fideetu inni kasteettu seera kana qeebaluun giddiidha waan ta'eef akkaataa ilaa kun amma guutuun isaa akkaataa fayyadamaati. Achi sana booda nama fayyadamattanii qeebaltu. Hamma gabaabinaan naaf banee jira jechuudha. Iimeelii guutuu jechuun kanuma faayidaan iimeelii illee hedduudha. Gabaabinaan banamee jira. Fakkeenyaaf amma kun banameera gosoota barbaadan buufachuu dandeessu. Asirratti barreessitanii kun amma kana booda banamee jira jechuudha.
waan barbaadan barreessitanii yoo akkasitti gootanis waan isin barreessitan isinii fida. Buusuuttis qallaaliidha. Yeroo illee appilikeeshiniin keessan isin jala dadhabe kan haaromsu waan hunda isaa kan hojjechiisu kan jechuudha. Imeelii nama guuttadhee jedhee kana kunoo kan gubbaatti mul'atu kana jechuudha. Obboleewwan waliif dabarsaa waliif illee hiraa akka nu jajjabeessaa akka kan biraatiinis qabannee dhufnutti waa hedduutu jira waan ta'eedhaafi hamman qabadhee dhufutti kanuma waliif hiruudhaan laayikii hin dagatinaa, saabskiraayib, foollow hin dagatinaa, join godhadhaa. Hundi keenya yoo Rabbiin nagaa keessa nu haa kaa'u, nagaan nuuf jiraadhaa.